daa'ima ilma tokkicha qabu irratti kortee irratti fannifamtee irraa bu'uu dadhabdee mana ofiitti ukkaamsitee teechisaa jirtu jechuudha. Sanuu manni isaa hanqatee makiina keessatti manni isaa hanqatee makiina keessatti jechuudha sana jechuudha. Na wanni makiina keessa na harka jira ol baasee wanti dukkanni kun naaf hin bariin olan fannisa. Dhugaa rabbi. Ani sodaa nama akkuma maamni itti cabsaanis gaafachinatti gad. Wallahi ani nama dettaa namaa qabu dhugaa rabbi itti cabsa. Ol baasee oshiin jette warabbii dukkanni kun naaf hin bariin olan fannisa. Marrajaa osoo hin qabaatin hin haasa'u. Milikkita yaasiifoo koo jaalalleen kee Abrish jedhama. Jaalallee abbaa namaa namaati. Abbaa namaa namaati. Jaalallee haadhi manaasaa haadhi daa'ima takkaa biyya keessa jirti Itoophiyaa keessa sanuu gabaabduu. Okay, milikkita innaa toggaa waamtu abu jettee waamta jechuudha. Abu abiyyee innaa inni makiinaa keessa sun immoo na tamachaa jiraanuu akkas ta'uu na wagzee nasii ba'e. Innaa abiyyee abu ol baasee oolaa jettan jaarsa namaa kan ukkaamsitee Duubaayii keessa jirtaatiyyuu jirtaa. Ol baasee hojjetta olan baasa jechuudha. Isinii miti warra koomentiin amanuun. Warra koomentii takka hordofeetis koomentii keessa laalillee beeku. Warra koomentii otoo hin taane afaan ishiitiin baatee akka kaleessa lafa laftee na raggaxaa bulte sana otoon ishiin tuqin namarra dirraabee dhuftee waa'ee geema fa'aa haasofti. Qorra akka siititti kadhadheen jiraaddoon. Seenaa salaalee jechuun nama mana madaamii keessa dalagu. Nama shintibeetee arabaa dhiqee jiraatu jechuudha. Dafqa ofii fidee. Nama hojii ofiitiin konfidensii qabu nama ofitti boonu seenaa salaalee jechuudha. Abbaa feete raggaxa abbaa feete irraa buute jechuudha. Ati jechuun immoo nama mana keessa taa'ee dhiira gandaa kadhatee ababaa takka illii takka jettee asirraa kadhatee dhiira gandaa sanuu jaarsa namaa abbaa daa'ima namaa qallabu jechuudha. Si jechuun immoo shaarmuxaa miidiyaa kanarra saniifsa walirraan korsiisee dhiira walirraan korsiisee Duubaayii keessatti qallixxan jette nama daabboo gurguratee jiraatu jechuudha. Si jechuun immoo nama sana ofirraa buuse kan ofirraa buuse sana korsiisu jechuun immoo ana jechuun immoo nama mana madaamii keessa taa'ee nama naate dungoonu na naaffaqu jechuudha. Silazii waliin tasmaamaanuu aniif ishiin tokkoo miti jette yaa tokkooti miti asirratti sin hordofa bareeddu koo yaa aniif kee tokkooti miti bareeddu. Sababbiin isaa an nama kabajaa ofii eegee mana madaamii keessatti cinqamaa jiru wallahi waan meeqatoo na naaffaqu waan meeqatoo na amaaru. Si jechuun immoo nama waan meeqa fixee dhiiraaf dubartii asirraa fannisaa ooltu jechuudha. Indeet inni ganaanyaalle namni ganaanyame koo du'aa fi jiraadha bakka gilbixoo isheedha dugdaa fi garaadhaaniif kee waliin argina wallahi naasa'u. Innaa si jechuun nama jechuudha. Yaa Rabbi na sattarsiisi yaa Rabbi waan hunda na naasofsiisina daraa natti kenname. Basmaam Quddus. Waan hundaa sammuu nanni isasii keessatti adiifadhu. Daabboon tala saniitu tolfee immoo akkami maalidha inni? Waan addaatu jira. Amma no kan siraa dhaabee. Qaallitti narraa bu'uu diddee isa kaleessa callisee ani jalaa dheeffee zim jedhe. Maaliif waan harkan jiru marrajaa ishiin qabu waan si waan beeku. Eenyu ishiin qabu? Kam ishiin? Siifu ganyitti ishii. Magaajirtii sammoo? Aywa ishii. Lombociin ishii osoo Finfinnee hin seenin Finfinnee lombociin ishii teene sana. Ishiitu har'a maal jetti seenaa salaalee jechuu irraa seenaa salaalee tana jalan kaatinaa seenaa salaaleen tun akkasii seenaa salaalee tun geema taphattee geema qaanfattee viidiyoo ishii sinittan arga viidiyoo geema sana ababaa takka namni darbuuf dhabamee rakkatte jette an seenaa salaalee jechuun akka kanatti mistira kee qofforee gaafa achi baase asii namatti hin ka'u malee namatti kaanaan mistira keelaa boolloo qofforee nama baasuudha ol baase. Facha nama kuma tokko sittan erga jechuudha viidiyoo sana immoo ol sittin erga sana booda ol fannistaati. Miira keessa nagalcha. Lakki miira keessa nagalcha. Amma namni kumni tokkoo fi dhibbi tokko jira. Seenaa salaalee tana hundi keessan fooloo godha taaptaap koppii. Abboo fooloo isaanii barbaadu gadalee asirratti. Barbaachisaadha. Sun barbaachisaadha. Ati miliyoona 10 galuu qabda jechuudha. Miliyoona 10 galuu qabda. Fooloo isaanii nan barbaachisu ittan cabsa mukaan itti cabsachuudha. Amma waan jettan rikoordii tana biraan ga'a. Olan baasa otoo ishiin baatee dhiifama hin jirti azala hin jirti. Gaara dukkanni kun naaf hin barii. Jaarsi ishii milishaa haramti hin jirti azala. Olin baasa. Amma ragaan si bira gahe maalidha mee amma daabboo garagalchaadha moo irra dibaadha moo bittelleedha moo? Irra dibaa miti qulqulluma tanan na bira gahe. Ragaan na bira gahe viidiyoo ishii Basmaam Quddus guyyaan
dukkanni guyyaa ta'ee jira. Ishi Amma minutti kale amman video qarsira dhabaya. waraabamee jennaanini adara birri isin kaffala video sanaa lambaasinaa jette. Video na waraabe wabiidha. Wabii bira Wabiin kamin Tinda wali maame. Siner wallahi amma shin baate dhiifa mana gaafa. in ergin nama tokkotti in ergin haga Nama ishii birrii takkatti nergu kaffaltutti. ofuma kiyyaafin ol baasa. Nama takkatti nergu ofuma koodhaf. Suuraa fi dhafama ol baasa. Viidiyoo ol baasa barbaade immoo. Seenaa sirriitti waraabame wannichi viidiyoon. Yaa intina yaa natti agarsiisan na arginaan in ergu yoo Saayiziin isaa SC damoo MD damoo maalidha? Amma kan harka ga'e dhagaye Roober. Amma na harka ga'e suuraa makiinaa keessatti intinaa jedhan tana harka ga'e. Baasmaan quddus maqaa macaaftuu lama maqaa siifammantu. Amma suuraan na harka ga'e viidiyoo garuu yoo ishiin dhiifama si gaafachuu didde si ergina naan jedhan natti agarsiisan bas bilbiluma keessa natti agarsiisan viidiyoo argee jiru. Makiinaan guddaadha moo xiqqaadha? Wayyee gara. Mana keessatti intina. Wanti nama naafakte waayidoo idas nama jedhame taa'u. Seenuu. Wayyee. Haadhoo koo. Wayyee. Eenyuma si rabbashu jira. Abboo uummata duubaa. Ati mana diiskoo jira kana gadi buusi nama biraa waliin. Kuni mana diiskoo jira. Mana diiskoo jira gadi buusi. Habibi Oskooti mana diiskoo Mana kanaa ni diiskoo jirtaati mana muuziqaa An nama Dubaay jiru siifan erga ishii lubbuu namni tokko akkas hin daffarre. Siifan erga. Dhiisi na bira ga'ee jiran barbaadu wallahi otoon barbaade marrajaa hedduun qaba nama na argu dhiisi na bira ga'ee jira. Addunyaa takka nama Bakka caacaataa keessa bayi. Antee caacaataa keessa bayi. Caacaataa keessa bayu kan mo'itti godhudha. Asirratti baatee siifan ergama namni jedhu. Amma moosita saddeet jedhanii sitti kaa'anii namni anaaf jedhee akka raggatamu fedhu. Namni na erge karaa keessa dhoksaadhaan na erge ati keessa hin galin tolee. Sanuma rikoordii godhatanii ol baasa nama. Dhageessee? Caacaataa keessa Ati kwaalitii Dubaay waan dhanaati. jirtuuf afaan kee dukkufadhu ta'a. Dhageessee abdi? Nama kuma nama garuu ol baasuu na ayyamame jennaanis ooshiin dhuftee dhiifama nan gaafanne oliin baasaaf dhugaa rabbi dukkanni kun naaf hin bariin ol affannisa. Seenaa gurraacha moo diimaadha? Namni hin naga'u natti hima. Laa wallahi laati. Gurraacha moo diimaadha? Wantitti waanuma Dubaay. Waan gaarii qabanii mogga. Bosona qabamoo bosona qabu. Isan na gubesi. Wabiin na waraabe. Wabii maalitti waraabe? Ofii keetii waraabe. Seenaa bosona qabamoo bosona hin qabu. Anta waan isin bosona qabaasa? Eessatti hin argasu laalaa achi na Bosona qaba. Bosona